Hashamar ka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtan nagaa jirtanii ani fayyaa kooti galata waaqayyoo hunduma keessan bira nagaan kiyya akkasiin bira ga'u abdiin qaba akkam jirtu fayyaa jirtu nagaa kooti ergan biyyatti galeetti viidiyoo lammaffaadhaan amma dhufu kooti jechaadha kalees viidiyoo warri kaleessa laatan viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti gaafii hedduus na gaafatanii turtan laayivii hiriyoon galee jechaadha innis maal ture bilbila meeqatu eeyyamamaa tiraanziliitiidhaan kiiloo meeqatu eeyyamamaa maal kannaan jettaniif deebii keessa sinifan deebisa inni dura warri Dubaay jirtan jechuudha Dubaay keessa warri jirtan Dubaay gara magaalaa warri jirtan daarektii sinii muramuu danda'a warri sin bira jirtan qarshii insassata yoo ta'e jechuudha garuu Abu Dhabii warri jirtan naannoo jirtan immoo warri gara naannoo Abu Dhabii jirtan Abu Dhabiidha daarektii hin jiru gara Itoophiyaa jechuudha translate ብቻ ዋን ተኤፍ ገረ ትራንስሌት አንጋቶ ይችላል ባይን ከሰን ገሩ ናኖ ከሚዩ ታአኒ ቱ ዳይሬክት ሲኒ ሙሩ በርባዳ ወሪ ሲምብረ ጅርታ ራኮን ቀቡ ገሩ አኒ ትራንስሌት ዳን እንገለ ካን ፈየደሙ ካን ኤየመሙ ኪሎን አርከት ያመቆዳኒ ፉተኒ ጋሉኒ ደንዴሱ ካን ሻንጣሞ ጀቹ ሻንጣ ለማቶ ኤየማማ ዲግደሚ ሰዲ ኪሎ አፍሩተሚ ጃቶ ኤየማማ ጀቹ እኒ ብራ ማሊዳ ሻንጣ ኪሎ ቁዳን ታቶች ዮኪንሞ ሻንጣ ሰይት ጥቆ ዱግደረት ባተኒ ዴምታን ዮኪንሞ አርከት ባተኒ ዴምታን ረት ጀቹራ ጎንኩማ ዋና ከሽቶ ዋና ከሎሽኒ ዋና ከቫልዚኒ ዋንታ ከሰከሲ ጎንኩማ ፉተኒ ዴሙን ቀብደ ማልፊ ፕሌኒ ከሰን ሂንዴሙ ዋንታ ጀቹራ ሻንጣ ከሰን ጉዳ ከሰማ በርባዳ ጎዱን ደንዴሱ ኪሎ ልፉዳ ኪሎ ካሳ ያታኡዩ ማለ ገሩ ija ko duratti gataa turan jechuudha ana na jala gatanii jiran shaantan isa arkatti baadhu keessa shitto takkanii yamamtu garuu maalidha ishee mormarratti diddibatamtu xiqqoo wanta xiqqoo taate malee saninala miligiraamii moo maal jedhama dhibba ol kan ta'e hin darbu jechuudha miligiraamii 250 maal kan ta'e gonkumaan darbu waan ta'eef arka keessan irratti shitto looshini valziini qibaati wanta akkasii gonkuma yoon godina shaantaa guddaa keessa buufadhaa isin jechuu barbaada isa kana inni lammaffaa maalidha bilbila meeqatuna eeyyamamaa naan jettan ani bilbila 5 fuudhee galee bilbila akkamitti fuutanii galtan sadi harkatti ni eeyyamu sanii ol fuudhanii galuu hin danda'amu harka irratti jechuudha garuu akkamitti galchuun danda'ama shaantaa keessatti naayilooniidhaan himartu bilbila keessan sana booddee uffata martanii shaantaa keessa bubbuusuu hin dandeessu bilbila jechuudha akkasitti rakkoo maatu qabu amma 10 oluu fuutanii galuu dandeessan kanaafu garuu harka irratti kan baachuu dandeessan bilbila 3 qofaadha boorsaa keessatti harka keessan irratti kan fuutanii dabarsuu danda'amu bilbila 3 sanii ol hin gaafatu jechuudha inni bira maalidha nan yeroo sin gara biyyatti galtan jechuudha gara Dubaayiti gara Istaanbulii warri nigdi nagadan yookiin immoo uffata caammaa wanta akkasii warri gurguran hin deddeebi'u waan ta'eef jiran jechuudha sin qunnamuu danda'ani isin waggaa 4 waggaa 2 ol turtanii waan galtaniif qaraxa hin kaffaltan waan fe'uutanii galuu dandeessan jechaadha kiiloon keessan hin darbiin malee fakkeenyaaf shaantaa tokko dhiistanii too fakkeenyaaf shaantaan tokko 23 miti 23 sinin jedhe isi 23 tokko dhiistanii televiziyoonii fudhatanii galuu dandeessanii waan biraa fudhatanii galuu dandeessan bakka kiiloo 23 jechuudha garuu maal seetan uffata caammaa shittuu wanta akkasiitis hin dandeessanii qaraxan qabu jechuudha homaa wanti isin kaffaltan shaantaa keessan irratti waa tokko hin jiru jechuudha inni biraa maalidha ijoolleen ani amma sinin jedhu warri nigdi hojjetan nu fuudhaa please nu gargaaraatu iddoo qaraxa san nuuf dabarsaa sinin jechuu danda'an jechuudha ammeenya yaaditi miti waan naqunnamee fi ani rakkoon qabu jedhee shaantaa kiyya keessa buusee hin jira mi'a isaanii jechuudha garuu akkuma duratti sinin jedhe bilbila 5 bilbila 6 shaantaa keessatti osoo baattanii jirtanuu uffata isaanii fuutanii deemtanii jennaan ilaalu jechuudha maaliif kan nigdiidhaaf deddeebi'an jarri gurgurtiidhaaf deddeebi'an baay'eedha waan ta'aniif
jarri eerpoortii keessa jiran Itoophiyaatti sirriidha yoo ani kan fattashan. Itoophiyaatti hin dabarsan eerpoortii Itoophiyaa keessatti tokkoon uffata akkasitti caammaa laalaniiti kan dabarsan jechuudha. Kanaafuu shittoo hedduu osoo qabdanuu miini keessan hedduu taanan jechuudha. Goggumayyuu shaanxaa keessan keessa mi'a namaan buusinas nin jechuun barbaada. Meebii shaanxaa harkatti baatan keessatti godhuu fi dandeessan. Ani shaanxaa gurguddaa isa lamaan keessatti hin goone fomayyuu jaraaf jechuudha. Shaanxaa ishee kiiloo 10 isiniin jedhu kana keessan buuse. Isa keessan buuse. Garuu maal seetan? Isa san yeroo dhufu hunduu waliin dhufa waan ta'eef dhumarratti kan walii yeroo baatan gara alaatti yeroo ba'uudhaaf taatanidha kan dhumarratti ilaalamu jechuudha. Kanaafuu tasgabbooftanii deemuu qabdan yeroo deemtan maaliif amma isin kan harkaa keessa buustanii fi ta'uu danda'a kan kiiloo 10 san keessa buustanii fi ta'uu danda'a garuu isaan isa qofa miti kan fattashan isin galamte bilbila keessa isin jala fudhachuu danda'an. Ana bilbila isin harkatti qabe waan hin argineef jechuudha. Ijoollee wajjin nan ture ijoolleen ba'anii jiru bilbila kiyya boorsaa harkatti qabadhe naaf fuudhanii ba'anii jiru. Kanaafuu bilbila shaanxaa keessa malee kan harkatti baadhisan hin argine. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhuu qabdan jechuudha. Maalirraa uffata namoota tabaabbaruurra namoota wajjin yoo isin kadhachuu danda'an. Anaaf rakkoon qabu osoo hin dabarsee fi rakkoo maal qaba namni tokko yoo argate itti gammadu bar garuu maalidha uffata tokko yeroo isin jala bananii shaanxaa keessan laalan maybe isin bilbila keessan isa baay'eesan arguu danda'u. Isa baay'eesan yoo argan immoo isinillee nama gurgurtiidhaaf itti fakkaatu paaspoortii keessan laaluu danda'u. Waan beekan iyyuu natti fakkaatu dhugaa isiniin jedhaan. Ani paaspoortii kiyyatti argisiiseen jira. Garuu maaf fayyadneef paaspoortiin. Bani shaanxaa naan jedhani. Baneetti argisiisee bilbila 3 bilbila 2 harkatti hin qabadhe bilbila 3 shaanxaa keessa buusee ture. Garuu bakka tokkoon godhina isaa kan boorsaa keessa kan uffata maraatti adda babal'eessati godhaa shaanxaa keessa isiniin jedha. Isa kanaadha. Gaafii kamiin hin deebisinii. Yoo masiin je translateedhaan taanaan translateedhaan yoo ta'e jechuudha. Guyyaadhaan manaan geessan. Ani mana kan bahe jechuudha. Mana kan bahe sa'aatii 10 yookaan immoo sa'aatii 4 jechuudha. Ganama keessa sa'aatii 4tti mana baheen jira gaafa jimaataa jechuudha. Gaafa jimaataa mana bahe. Sana booddee sa'aatii 4 eerpoortii Abu Dhabii keessan ture. Sa'aatii 4 pileeniidhaan gara Gibsi yookaan immoo gara Ijiptii imalaa ture. Sa'aatii 8 dhumee jira. Sa'aatii 4 Ijiptii keessa jechuudha. Eerpoortii Ijiptii keessa ture. Sa'aatii 4 gara Ijiptii gara Itoophiyaatti dhufne. Halkan keessa sa'aatii 8 sa'aatii 9 waan akkasitti geenye jechuudha. Gara ganamaa qidaamii ganama gara manaatti kan galu qidaamii ganama jechuudha. Guyyaadhaan ga'uu hin dandeessa warri translate gara biraatiin ni muramaa ta'u hin beeku garuu gara Gibsiitiin taanaan guyyaadhaan manaan geessanii isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaata. Gaafiin keessan inni biraa maalidha? Hin barreeffanne dhiifama naaf godha koomentii na baay'een keessan immoo meeshaa adda addaa gaafadhuutiin nutti minaan jettanii jirtanii rakkoon hin jiru. Hojii kooti gaafadheeta isinitti himaa iddoon deemee gaafadhuutti viidiyoo nan hojjedhe laayiviin itti toluu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha warra gurguranitti. Kanaafuu rakkoon qabu viidiyoo hojjedhee ta'uu isiniif sheer gochuu danda'a jechuudha. Televiziyoonii isaa maaliidhaan hojjetu naan jedhamu mucaan tokkos baadiyyaa irratti televiziyoonii isaa soolaariidhaan hojjetu naan jettee jirta. Gara baadiyyaa yeroo deemu nan gaafadha isas. Baay'een keessanis immoo iddoo manaa Finfinnee keessa magaalaa keessatti iddoo manaa meeqa naan jettanii. Sijamar Finfinnee keessa kondominiyeemidha kan jiru iddoon lafaa manni jechuudha. Yookaan immoo amma namni zim jedhetu maani miti kan mana gurguru miti yookiin maal jedhama lafa kanneen hin qabne jechuudha. Kan seeraan alaa yookaan immoo kan seeraan alaati. Lafa seeraan alaa magaalaa keessa kan bahe jechuudha. Magaalaa keessatti taanaan garuu yaa hin beektan.
nuti biyya Arabaa hojjenneetu magaalaa keessaa mana bituun ni danda'ama. Gama kiyyaannatti ulfaata yoo isin dandeessan garuu sinifan gaafadha rakkoon qabu. Gaafii biraallee yoo qabaattan gaafachuu ni dandeessan. Akkuma duratti isiniin jedhe garuu wanti isin dagachuu hin qabne shittoo takka beekan akka bitu hundi keessan ni beektan waan ta'eef jechuudha. Shittoo filis harka keessan irratti hin qabatina. Wanta akka vaazinii, wanta akka looshinii, wanta akka qibaatii, zayita kan ta'e, wanta dhangala'oo kan ta'e hundumti hin eeyyamamu gara heerpileenitiin jechuudha. Garuu shaanxaa guddaan iddoo deemu rakkoon qabu isiniin jedha. Kana fakkaata wanti nan isinitti himee jira jedhee yaadu deebii keessan hundumaa akkan deebisee abdiin qaba. Hundumti keessanuu dafaatii hojjedhaatu gara biyyaatti galaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa isiniin jedhani biyya keessatti yeroo nyaachuu baattanii baay'ee gammadanii jiraattu. Dhugaa isiniin jedha Rabbi. Inna kana fakkaata. Galatoomaa waan na hordoftaniif gaafii waan na gaafattaniif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara mana chaayinaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo nani viidiyoo gadhiisu hundi dafee atattamaan akkasiin bira godhu ga'uu ni dandeessu. Galatoomaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Oraa bulaa. Bye bye. Galatoomaa.